Keenyaa jalqabaatiin mootummaan Itoophiyaa ammaas helikoophitaroota 14 ammayyaawaa ta'an Raashiyaa irraa galfachuun himame. Kanaas humna galaanarraa Itoophiyaatu galchee jedhame. Dhiyoo jeettiiwwan waraanaa ammayyaawaa Su-35 jedhaman lakkoofsaan 6 kan ta'u Itoophiyaan Raashiyaa irraa akka bitte odeeffannoo miliqee ba'e ijoo addunyaa ture. Kunis yeroo Eertiraa fi Itoophiyaa waraanaaf wal gaarreeffachaa jiranitti dhaga'ame. Keessumaa dhimma ulaa galaanaatiin wal qabatee biyyoonni lamaan muddama hamaa keessa seenanitti dhaga'ame. Kun osoo dubbatamee hin dhumin amma immoo oduu haarawaa dhaga'ameen humni galaanarraa Itoophiyaa haala addaatiin irra deebiin gurmaa'e helikoophitaroota ammayyaawaa Raashiyaan hojjetame 14 of harka galfateeraa jedhame. Oduun kun bal'inaan kaleessarraa eegalee kan qoodame yoo ta'u, oduu sanaas garee mootummaa faana hidhata qabuutu bal'inaan facaasaa ture. Akka gabaasaaleen jaraa ibsutti taanaan Itoophiyaan waggoottan 30 dabre humna galaanarraa biyya hin qabne ta'uun beekamtus erga ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad aangootti dhufanirraa kaasee humna galaanarraa kabaja Itoophiyaatti horu biyyattiin qabaachuu qabdi jechuun haala addaatiin Abiyyi irra deebi'anii humna galaanarraa ijaaruun seenaa haarawaa dhaloota mataa ol qabachiisu galmeessaniiru jedhan warri odeeffannoo tana qoodan. Har'a immoo humni galaanarraa hidhannoo ammayyaawaa kan qilleensarraa markaboota diinaa fageenyatti haleeluu danda'u hidhachuun diinotatti yaaddoo uumaa jira jechuun odeeffannicha bal'inaan qoodaniiru. Helikoophitaroonni 14 kun yoom akka bitamaniif yoom akka gara biyyaa galan garuu bal'inaan wanti ibsamee hin jiru. As dhiyoo oduun Itoophiyaan meeshaa waraanaa hagana bitteetti, Itoophiyaan diinagdeedhaan biyyoota kamuu caalaa boodatti hafteetti, akkasumas ammoo Itoophiyaan biyya hiyyeettii addunyaa tanaa taateetti oduun jedhu bal'inaan qoodamuun waan baratamedha. Keessumaa erga bara 2020 waraanni Tigraay dhalate kaaftee biyyattiitti wanti gaariin dhaga'amee hin jiru. Hagaa du'arraatti Itoophiyaatti wanti gaariin hojjetameef addunyaan jajje tokkichi yoo jiraate hidha haaromsaa ture. Helikoophitaroota amma jedhame kana gama waraana biyyattiitiinis ta'e gama mootummaa Itoophiyaatiin odeeffannoon ifatti